raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa baga guyyaa gootota Oromoo eebila bultii 15 bara 2021 geessan kan isaan yoo ifatana xiqqee dhugaasaati. Turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa muummeffannaa kurfii keenya guyyaa irraa immoo isin dhageessisuun gara qaama isaatti tarkaanfanna. Gidirfamni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota poolisootaaf xiqqoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan geggeeffamaa ture ammas daran jabaatuun giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti ammoo lolli duguuggaa sanyiif saamicha qabeenyaa qindaawaan geggeeffamaa ture halkan edaa jalqabee bifa haaraan itti fufuu irratti odeessa bakka sadaniittuu bilbilee Oromoota 3 irraa argannetu saniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa. Jalqaba irratti duguuggaa sanyii qindaawaa fi lola weerara daangaa babal'ifannaadhaa kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti bifa haaraan eda galgala eegale irratti odeessa guutuu Oromticha Walloo tokko irraa arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqan itti dhiyaadha. Lolatu jira beekii amma lafa maddi lammanin irraa hidhameeti gaati wanni jedhu jira taa'ii gubatee buleedha haalatti lolli irra deemeera. Eda galgala toora sa'aatii 7 takkaa akka Impaayera Itiyoophiyaatti galgala keessaa toora sa'a tokkotti jalqabe jedhu lolli eessa jalqabe miidhaa attamiitu qaqqabe ammallee lola kana eenyu sinibbane. Mana haga gubate nama haga deeganaa qulqulleessee siina jedheeti malee mana gubate hedduun dhagahee garuu irra gaheeti siina amma silaa biran geenye. Hayyee. Lola mootummaa tammare mootummaa abbaa irree tammare hataayitti lolli kan jalqabe halkan sa'aatii tokko intaha amma achirraa jalqabeeti karaa kaarra qoriitiin halkan sa'aatii 4 gubate amaarri akkuma sanitti lafa Oromoon irra jirutti dirmatee dhukkaasa bane amma kallattiin hundumaan dhukkaasi eegalameera kun amma karaa harbuu kan jedhu yengaddatoo wayii tokko sinimeentiin akka akkaate harbuu kan jedhamu achitti kuufama liyyooyiniini. Harbuu buufatanii jiru humna guddaa jira harbuu kan birgeedii tokko faa ga'u jedhama. Harbuu birgeedii tokkotu jira beektaa birgeediitu achi jira makiinaa 25 fadarii sheenaa kamitee duu sheenee asitti qeerroon kuteetti jallaa hidhee jennaan argee deebisee beektaa amma kunoo makiinaa 25 san keessa 10 ol gara galee maddi harbuuti 15 ammoo gara goda Amaaraatti gandi takka Mokkooy kan jedhamu Mokkooy irra gara galee karaa Mokkooy kan achiin nutti cabsuu yaaluu jira beeki. Amma gaasaana cabsanii isaa marsanis malee amma silaa qophii ma jirtu silaa ofirraa loluuf qophii jira hawaasni Oromoo Walloo attam humni keessan. Humni keenya biyya konkolaataanis bajaajiinis dirmatu jira waliifi ammallee qophiirra jira nuyi ofirraa hin kolannaa halkanii guyyaa keenya ofirraa eeggataa jirra silaa waan nu bira darbusiin lolli amma banameeru lola dhaabbatuun akkan argutti. Kanaafuu wanni nuyi jennu har'a manguddoon gaafa dubbii tokko haasaa oole bariitumtii lola jalaan dhufa manguddoon wama dubbii kanaa haasa'uu qabuun jedha wanni hawaasaa dhaamu Oromoo wanni dhaamu. Maanguddoon amma gara Wallootitti jaarummaa dubbannaa dubbii jaarummaa ni hiiknaa jettee haasoftu kunuu jaaroliidhuma kana dura opiidiyoo taatee sooroma baateedhaa jedhan dubbiin kun dhugaa. Eegaa warruma opiidiyoo wajjiniin. Ilkaan fixee amma irgaan itti darbee jirutu jira jaarsummaa kana keessa warri jaarsummaa kana haasa'u bulii kana sadan keessatti jaarsummaa haasaanii jennaan lolli kun irratti nurra baname
Lola kana kakabee deemu jiru dubbii jaarsummaati. Dubbiin jaarsummaa kun nu fichisiisaa deemu jira. Irraa qusatuun barbaachisaa nama Oromoo ta'e tokko wani na hidhaamu. Dhugaa silaagaa akka Oromootti Oromoo Walloo muuxannoo guddoo qabdi. Jaarummaadhaan gootota hedduu dhabdan eenyuma kana ulmaa'ota baay'ee dhabdan sheekota dhabdan gootota Oromoo dhabdan keessumaa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jajjabduu akkaan jirti Oromoo qabdee deemti jedhamtu kan hidhattee jirtitu maqaa jaarummaan dhibe maqaa jaarummaan dhume. Yeroo darbe Affaar waliin rakkoo furamee waliin bitaa waliin gurguraa jedhanii Oromoonni Walloo gara Affaaritti osoo deemanii konkolaataa irraa buusanii nam 7 nama 14 qalanii. Barabaraan Oromoon maqaa jaarummaan sobama gootonni Oromoodhaa hedduun maqaa jaarummaan dhumani. Mee kana irratti muuxannoo qabdurraati jabeessi Oromoof dhaami keessumaa Oromoonni Walloo jaarummaa kanaan maa barabaraan goyyomu maa ittiin qalamu? Taarika darbe heddumatu jira beektaa goota meeqadhaan kan akka sanamnee jarrafaarraa ta'eeti. Nuyi jaarsummaan tanaachi namni jaarsa jedhee dubbii Amaaraatii fi dubbii Oromoo hedduu deemu diina keenya akka natti fudhannaa liyyuu hayliin ituma liyyuu haylii adiin barbaannu nuyi. Kanaafuu waan akkasiiti kanan Oromoo bal'aa dhaama. Kan amma dhageessan kun duguuggaan sanyii qindaawaa fi saamichi qabeenyaa dhakaa Oromiyaa konyaa Walloo keessatti gaggeeffamaa ture. Guyyaa kaleessaadha ammoo galgala keessaa toora sa'a tokko eegaluun itti fufee jiraatu irratti odeessa Oromticha Walloorraa argannee sin dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu giddugaleessa Oromiyaa keessatti tarkaanfiilee boonsoo dhiyeenya kana miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon fudhatamaa jiran addatti tarkaanfii guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon fudhatameef haala waliigalaa Oromoonni konyaa lixa shaggar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbiluun marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala nutti dhiyaadha. Guyyaa hawaasni Oromoo bal'aan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaan immoo addatti guyyaa gootota Oromoo lolaanii diina kuffisanii kufaa kabajataa jiran kanatti arras ajjeechaan gara lixa Oromiyaatti itti fufee akka jirutu dhaga'ama. Konyaa Walloo keessatti halkan edaasaa tokkorraa kaasee lola guddaatu jira. Godina Wallagga Baa'oona Eebantuu Aroolimmuu Giddaa Ayyaanaa fi iddoo kaanittillee Oromootatu reeffi isaanii lafarratti mul'ata. Kan giddugaleessa Oromiyaa kun maal fakkaatamee maal keessa jirtu marii keenya kanarraa anfannaa? Akkuma tuqaaste Oromoon amma lola qaamota sadii gidduu jira. Tokko lola weerartuu mootummaa biyya biraa yookaan waraana mootummaa Shaaggaa biyya kana weeraree uummata kana ajjeesaa jira. Lammaffaan lola mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa jirudha. Sadaffaan immoo lola milishaa fi humna addaa Amaaraan uummata Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeessaa jiranidha. Akka giddugala Oromiyaatti illee lollammaa waraanni bilisummaa Oromoo fi uummata Oromootti wajjin gaggeessaa jiru. Humna gartuu waraana Shaaggaa kana waraana raayyaa ittisa biyyaa kan jedhaman kanaa fi humna addaa milishaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Naannoowwan Billa Baratti naannoowwan Yamaar kana qabatee naannoo Kuyyuu gara Salaalee kana qabatee akka giddugaleessa qofatu hin taane akka kutaalee Oromiyaa maratti lola gaggeeffamaa jira. Duula sanyii hoggaa uummata Oromoo kanarratti gaggeeffamaa jiru. Ofirraa lolataa qollataatu kan keessa jirtu beektaa Oromiyaan akka giddugala Oromiyaatti illee kana keessa jira. Hayyee gaarii dhagaa akkuma tuukaaftee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkuma guutuu Oromiyaatti bakka socho'an hundattuu tarkaanfii boonsaa fudhataadha jiru. Addatti guyyaa irraa kana kan dhageenyu godina Wallagga Lixaa Ona Qilxukaarraa keessatti tarkaanfii boonsaa akka waraanni bilisummaa Oromoo boon fudhate kaambii diinaa guutuutti akka barbadeessedha kan himamu. Gama biraatiin egaa guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Guyyaa gootonni Oromoodhaa itti yaadatamanidha. Akkamittiin yaadataa jirtu? Akkamittiin ayyaaneffataa jirtu? Akka obootti egaa akkuma nama tuttuqe oboonni lolaa injifataa kuffisaa kabajataadha jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo akkamittiin jirtu? Akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti tarkaanfii diinaa fi boqonnaa naannoo odaa galgala yoo quba qabate magaalaa Amboo naannoo hoteela Afrikaa jedhamutti tarkaanfii qonneerraa naannoowwan garaagaraatti nu deemnee diinaa argannee adabaa jirraa jira qeerroo bilisummaa Oromootti wal jaalatee kutaalee Oromiyaa keessatti immoo akka quba wal qabaannutti warraaqsa kana deebifnee kutaa Oromiyaa waliin gahuudhaaf hojii guddaatti jirra. Akkinitti kabachiisaa jirru haala kutaalee Oromiyaa dagoggaa sanyii duula ilmaan Oromoo irratti kutaalee hunda keessaa dhufee irratti wal mari'ataa tooftaa diinaa irratti odeeffannoo waraana keenyaaf kennaa kanarratti illee hojii gurguddaa waraanni keenya akka odeeffannoo isaa adda hin cinneef irratti gama hundaan wal quba qabaataatu ayyaaneffataa jirra. Egaa lollamma gaggeeffamaa jiru lola kutaa tokkoo miti lola Oromoof Oromiyaa balleessuudha. Lola paartii miti kun lola
qaama waraana bilisummaa Oromoo qofatu hin taane adda bilisummaa Oromoo qofaan lola Oromoo Oromummaa balleessuudha. Kanaaf irraa qolachuuf immoo qeerroon bilisummaa Oromoo kaleessa seen gaddaa akkaataa itti ijaarame booreffamee qabatee kaayyoo fakkeessa qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf akka giddu galeessa Oromiyaa qofa miti akka kutaalee Oromiyaatti wal qabaannee hojii diina adabuu hojii diinaaf deebii ga'alaachuu irratti hojii gurguddaa hojjetaa jirra. Milishoota illee hidhannoo baatanii diina jala goggoofaa jiran akka isaan waraanatti dabalamanii namoota meeshaa afaanii akka waraanatti geessanii irratti hojjennee milkoomne irra kan argattu jechaadha. Guyyaa kaleessaadhaa galgala magaalaa Amboo keessatti tarkaanfii fudhatuun miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo dhugaadha. Mee tarkaanfiin sun qaama kamirratti fudhatame? Tarkaanfii sanaan bu'aa attamiitu argame? Kanarrattis yaada kennuu qoodi. Tarkaanfiin sun qaama ministeera waraana walitti qabamte jirtu tarkaanfii fudhatameedha. Qaamni qeerroon bilisummaa Oromoo of keessaa ijaare qaama gartuu soomsa yookaan risaa abbaa torbee jedhamu nuti of keessaa hundeessineetu tarkaanfii kana fudhatee tarkaanfii kanaan waraanni ishee lakkoofsaan hedduu kan ta'an du'anii kan madaan illee hedduudha jedhameera. Amma ammaatti baay'een amma du'anii kan isin jechuu baadhu haalli magaalaa kanaa keessa garuu amma ammaatti baay'ee ulfaataadha. Ammoo gaanonnis diina keenyaaf deebii laachuu hin ciisne torbee kana guutuun qeerroo kutaalee Oromiyaa faayina quba wal qabaannee akkuma quba qabdu magaalaa kana Kamseetti illee Ambootti guyyaa lamaffaadha tarkaanfii qabsiisaa jirtu. Kana qofa miti qeerroo gara Arsii gara Harargee hojiillee wal ijaarree Wallagga lixaa Liqillee Wallaggaatti quba wal qabaannee hojii tarkaanfii diina adabuu itti humnee jira jechuudha. Kanaaf hojiin hojjetamaa jiru hojii boonsaadha. Tokkummaadhumaan jabaachuu qaba Oromoon biyya keessaa biyya laatu. Ayyee gaarii dhagaa amma tarkaanfiilee amma ifatti bifa kanaan irratti fudhataa jirtan irratti dabalataan ammoo hojiileen siyaasaa hojjetamuu qaban illee danuudha. Kanas maaliifan kaasaa yeroo garaagaraatti diinni hojimanee garaagaraadhaa hawaasa Oromoof kennee osoo hawaasni Oromoo hojimanee diinni kenneefitti koommatu diinni immoo shira garaagaraa bal'isuudhaan tarkaanfiilee ammeenya garaagaraa hawaasa Oromoo irratti fudhatamaa akka jedhutu jira. Shirri sun ammas bal'atee akka tufetti jira. Gama sanaanis maal hojjechaa jirtu? Sochii diinaa wattamittiin hordofaa jirtu sin akka miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaatti akka wal quba qabdanitti. Nuti amma beektee wanti jiru shiroota garaagaraa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjetaa jiru. Fakkeenyaaf amma iddoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraatti ni bilbilla jedhanii namoota meeqa bulchaa jechaa kan jirantu jira. Nuti qaamni kun karaa keenyatti hin quunnamaa miti jennee hubachiisaa turre namoota baay'ee illee kunillee shira hamaadha jechuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maqaa reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanaan illee namoota lallaabantu jira jechuudha. Kanaan shira hojjetanii hojii hamaa namarratti hojjechuuf adeemanidha. Kanaaf nuti gama keenyaan quban qabnu wanti kun dogongoradhaa jenna. Quba qabdu waan kana sin mataan keessan illee waan kana biyya biyya keessaa illee. Dhugaadha. Isa kan ammaaf reediyoo irratti bal'ina isaa dubbatuu dhiisuu dandeenya. Ammoo magaalaa Finfinnee irraa akkasumas gara konyaalee lixa shaggar kana gara gidda buna gindabaratitti bilbilamuudhaan odeeffannoo nuu kennaa waan jedhu tokko dhaga'eera. Ammoo akka waliigalaatti shiroota kanas haa ta'u kabiraarraa akkamittiin of eeguu qabu? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo bal'aanis miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura immoo gargar qoqqooddataa turan ammas shirri sunis jiraa jedhama. Mee jalqaba waa'ee reediyoo irratti waan jettu yoo qabaatte jedhiiti itti fufii immoo shira miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo qoqqooduuf deemaa jiru irratti yaada kennuu qoodi. Baay'ee miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kana kanarra argiteetta qeerroo Oromiyaa qeerroo jijjiiramaa qeerroo haaromsaa jedhanii maqaa qeerroo akeekaaf kaayyoon ijaaramerraa daddaaqaniitu qeerroo caccabsanii humna isaa dadhabsiisanii ammas immoo argitee egaa biyya keessa ammoo wantoota gurguddaa jibbisiisanii karaa gama miidiyaadhaan hojjetamu kun ni jira. Wanneen kun maal gochuuf beektaa galma Oromoon ga'uuf deemu kana hanqisuuf warra deemantu jira. Warri kun gar tokkoon harka diinaa keessatti ijaaramanii gar tokkoon mooraa qabsoo keessatti ijaaramanii qeerroo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf deemu. Wanneen kana irraa achitti qeerroo bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cuftii of eeguu danda'u tokko kanan ittiin himu wanti hundumtuu caasaaf sarara hooggansa mataasaa danda'e qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo sarara caasaaf hooggansa mataasaa danda'e bakka jirutti quba wal qabaataa deemuudha. Eenyu abbaan argee magaalaa keessa taa'ee bilbilee an kanadhaa kana jedhee ibsitii isaa irraa guuree diinaaf dabarsee kennuu qabu jechuudha. Magaalota kan jiru keessa sochoonamaa caasaa dhaabaa keessa ta'anii warra kaayyoo fageekaa dhaabaa kana gurguran warra miseensa dhaabaa kana kiyyeessantu heddummatanii jira. Warreen kanarraa qeerroo bilisummaa Oromoo itti fayyadamuu qabu. Akeekaaf kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru qeerroon bilisummaa Oromoo kana jabeessa sana galmaan gahaa waan ta'eef namoota kana godha irraa of eeguu fi saaxiluu marii quba wal qabaachaa deemudha. Qofa qofaatti deema yoo ta'e illee diinaan nyaata waan kanarraa of eeguudha. Isinillee biyya keessatti bilbiltanii odeessa fudhachuu yoo barbaadan karaa caasaa keenyaa fi quunnamtii adeemaa caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo beeku kanaan
akka turuftaniidha akkuma kanaan dura qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa mataa walitti qabuu irratti qooda miidiyaa fudhata turtan haaluma kanaan itti oofaatii jira. Tolee ulfaadhu dhugaadhumatti nus gama keenyaan anaan ala yookaan xiqqii dhugaa saala gammaatti nama biyya keessaa kallattiidhaan bilbilee namarraa odeeffannoo walitti qabaa jiru hin jiru dhaggeeffattoonni keenya isa kan akka isaan beekan barbaannaa namoonni maqaa reediyoo kanaan deemanii gala fuulduraatti hundee waan kana qorannee kan bira geenye saaxillu ta'a ammaaf isinis karaa caasaa jiru akkasittiin ol quba qabaadhaa. Miseensota waraana bilisummaa Oromoos caasaalee qeerroo bilisummaa Oromoo jiranis akka quba qabaachiftanan dhaamuu jaalladha. Dhumarratti guyyaan kun guyyaa gootota Oromooti. Maal dhaammatta? Miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof, miseensota waraana bilisummaa Oromoof, hawaasa Oromoo bal'aaf maal dhaammatta? Bara dhufu yoo waaq jedhe eessatti ayyaaneffanna laata? Guyyaan kun guyyaa addaa, guyyaa seena qabeessa, guyyaa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo lolaa kabajataa jirudha bakka garaagaraatti. Guyyaa ammoo nuti jabaannee turre jaarran baddaaf gammoojjii Illeggaa keessatti wareegaman gammoojjii Eertiraa keessatti dhuman barana kana ayyaana kana immoo adda taasisu akka dhaabaa keenyaatti adda bilisummaa Oromootti sirna dhumiinsa daguuggaatanii qalii calanqoo faanoleellee adda bilisummaa Oromootti dabalee yeroo ayyaana kana ayyaanessaa jiru keessatti jirra. Immoo akka qeerroo bilisummaa Oromootti kaayyoo fageessa jaallan kun irratti kufan galmaan ga'uuf gama keenyaan warraaqsi galeessaa kutaalee Oromiyaa cufaa walquba qabaachaa deemuudha. Ammoo bara tokko keessatti kabajanna kannaan jettee nutti jabaannee biyya keenya Oromiyaa harkatti galfannee boqoo keenya ol qabannee Oromoon biyya keessa jiru biyya alaa jiru walitti dhufnee akka bilisummaan kabajannuudha. Kana hawwii guddaa qabna. Hawwii qofa miti itti jabaannee diina keenya ofirraa qolachuu fi humna keenya illee dandeettii keenya illee itti qufachaa jirruutiin itti barbaadeeti. Guyyaan kun guyyaa nuuf kabajamaadha. Guyyaa ulfina qabeessa, guyyaa qeerroon bilisummaa Oromoo beektonni keenya, hayyoonni keenya, gootonni keenya Jaal Magarsaa Barii Adaa Fiqicha Maammush Ilma Guutuu Mucaa Ganna Saddeetiitti wareegame daa'ima haadha ulfaan wareegamtee jira. Qabsoo kanaaf kaayyoo kana galmaan ga'uuf nuti haga dhumaatti haga maayitti itti jirraa waan illee nu gargaaraa jiran biyya keenya illee waaqanni waliin lolaa jira. Nuti haga kannaa haga keenyaan injifannaa akka galmageenya akka milkoomnee waliin jiraannee yeroo ammas kaayyoon keenya galma ga'uu shakkii takka illee kan nuti jechuun barbaada. Xumurlee jedheen ture qabxii tokko kaaftee galma keenyas nu geenyaa waaqnis nu gargaaraa jette. Eessa ga'uudhaaf kan amma gootonni Oromoodhaa wareegaman maal argamsiisuudhaaf isinoo har'a eessa ga'uudhaaf qabsaa jirtu yookaan gabaabaatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo har'a aarsaan itti ba'aa jiru duris itti ba'aa ture eessa? Galmi isaa beekamaadha. Galma Magarsaa Barii irratti gammoojjii Shinneggaatti wareegame, galma Elmoo Qilxuu itti qarqarqirootti aarsaa kaffale, galma Eelgadda itti roobsan gannattii deebii keessatti lubbuusaa kanfale, galma Jaayijiksaan Eelgaddaa Halqumbee keessatti lubbuusaa wareege sana galiin ga'uuf deemna. Kaayyoo biraa tokko illee qabu. Galmi sun sarara jaallan itti dhiiganii lafeetti arsan sana galmaan ga'uudha. Oromiyaa bilisoomte, Oromiyaa birmadoomte, Oromiyaa walaboomte gadhaabuudha. Kanarraa immoo ololtuuf gantoonni baay'atan mooraa qabsoo keessa sadoo dhuunfaa warri deeman heddummatanis duuba nu deebisuu hin danda'an. Haala keenyaan akka injifannu shakkii waan hin qabneef kanaaf deemna. Kanaaf daandiirra jirraa galma keenyas akka geessifachuu hin qabne. Gaaruma gordoftotaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo tarkaanfilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggariin dhiyeenya kana fudhatamaa jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo woboo akkasumas dhimma ayyaana takkaa'u guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa lixaarraa arganne isin dhageessifne kanuma agammaatti dhageessan kana fakkaata. Maa'ii irratti ammoo lolli duguuggaa sanyii qindaawaan loltoota mootummaa kunuunfataa Impaara Itiyoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa jedhaman poolisoota poolisii federaalaa jedhaman poolisoota poolisii humna addaa Oromiyaa milishoota naannoo Amaaraa liyyuu ayilii naannoo Amaaraatiin eenya kana konyaalee lixa shaggar konyaa Wallagga ba'aa lixa Wallaggaa horroo guduruu Wallaggaa keessa gaggeeffamaa ture jabaatee itti fufuun arraaf duguuggaa sanyiidha godina Wallagga ba'aa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti waan odeeffanne isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Magaalaa Naqamtee fi naannoo sana akkasumas onoota godina Wallagga ba'aa kanneen akka Limmuu, Eebantuu, Limmuu Galiilaa, Giddaa Ayyaanaa naannoo sanatti woboon tarkaanfii fudhataa jira. Loltoonni nyaaphaas hawaasa Oromoodhaa gidirsaa jiru. Kan biraan kan namatti tolu hooggantoota poolisiidhaa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas
liyyuu haalii naannoo Amaaraadhaa kan dhiyeenya kan lixa Oromiyaatti bobba'anii kan 6-7 ta'an keessaa gammaatti 4 ooboodhaan abbaa torbeetiin keessaa ajjeefamutu himamaa. Meesa fagoo dhiibnee kaleessaarraa jalqabna. Kaleessa kana Darajjee Seefee kan jedhamu ajjeefamuu isaatu hima. Koloneel Darajjee Seefee namni jedhamu kun ammoo abbaa galaa yookaan loojistikii waraana Koloneel Abiyyi Iizii Lixaatis jedhama. Kanarraa nu himamee maal quba qabdaa? Akkuma odeeffamaa ture marsariitii yookaan miidiyaa hawaasaa irratti akkuma naanna'aa ture waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee lixa Oromiyaatti argaman mara keessatti tarkaanfii dhiibdaa fi ilaalessaa fudhachaa jira. Diina irratti akkuma beekamu mootummaan lixa Oromiyaa kana kolonii jala galchuudhaaf yookiin duguggaa sanyii gaggeessuudhaaf godha irratti waraana alaaf keessaan sirna duguggaa sanyii raawwatan walitti yaamee ergifatee naannoo sanatti si'aa akkuma jiru eenyullee quba kan qabudha. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo deebii kennuudhaaf humna gahaa fi kuuftaa akkuma qabu dhimmoota kanarrattis tarkaanfiin barbaachisoo ta'an fudhachaa jira jecha kan wal qabate Wallagga Bahaa, Gidda, Hiramuu, Ibantuu naannolee kana keessatti waraana mootummaa kanarratti taasisuudhaan argisiisee kaan immoo deebisee kaanis immoo ajjeesee meeshaalee waraanaa jajjaboo ta'an illee irraa hiikuudhaan galii qabsoo waraana bilisummaa Oromoo taasisaa jira. Kan amma tarkaanfii namicha kana irratti fudhatame iddoon isaa qabatamaatti eessa akka ta'e yoo beekte nuu kaaftaa. Dabalataan ammoo hoogganni poolisii federaalaadhaa kan duguggaa sanyii ammaa kana Oromoota lixa Oromiyaa irratti gaggeessuudhaaf gadi bu'eesse ajjeefamuusaa nus gabaasnee dhuma turre. Godina Wallagga Bahaa qofatu hin ta'e lixa keessattis bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii boonsaa fudhataa akka jirus ni dubbatama. Akka waliigalaatti hawaasni Oromoodhaa. Konyaalee lixa Oromiyaa keessa jiru maal keessa jira yoo quba qabaatte kan godina Shawaa Lixaa yookaan lixa Shaggar kanallee nuu kaafta. Sababni isaas isin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo keessa jirtu guyyaa guyyaatti odeeffannoo walii qooddu waan ta'eef wal quba qabdu. Maal keessa jira hawaasni Oromoo akkuma waliigalaatti kan gara lixa Oromiyaadhaa kun jalqaba irratti dhimma Darajjee kana yoo sirriitti keessa beekte osoo irra deebitee nu ibsite. Lixa Oromiyaa naannoo Wallagga Bahaatti tarkaanfiin irratti fudhatame sanitti Ona adda yoon baanteeyyuu konyaama Wallagga Bahaa keessadha. Tarkaanfiin irratti fudhatameef tarkaanfii waraana bilisummaa Oromootiin otoo sakattaa yookiis uummata dheeraruu ba'anii waraanni bilisummaa Oromoo dursee harka hidhuudhaanii fi deebii kennee kan irratti namichi kun galaafatamee jira jechaadha. Hayyee bareedaa dhagaa kun kan gara gama waraana bilisummaa Oromoo boon fudhatamaa jirudha. Akka waliigalaatti hawaasni Oromoodhaa gara lixa Oromiyaa kun maal keessa jira? Akka hawaasaatti immoo hawaasni Oromoo guutuu Oromiyaa walii dirmatuuf maaltu ta'uu malee yeroo humni waraanaa guddaan guutuudhuma impaayera Itoophiyaa irraa takkaa'oo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gara lixaatti bobba'ee jiru kana miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaadhaa kanneen humni waraanaa guddaan keessa hin jirre silaa maal godhuu malan hawaasa Oromoodhaa duguggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru kana tumsuudhaaf. Hawaasni Oromoo lixa Oromiyaa jiru waggaa sadiirraa qabee sirna koomaandii boosii jalatti bulaa ukkaanfamee ajjeefamaa reebamaa. Hidhamaa dararamaa batakaa kan ture hanga irraatti atichaanii fi sirni kun sirna duguggaa sanyii irraan naariin jira. Waraana takayyaree kan yeroo kan biraa Israa'el irraa fidee yeroo kan biraa Eertiraa irraa fidee yeroo kan biraa humna addaa Amaaraa jedhee ergifatee fidee uummata sana dararaa akkuma ture hanga irraatti dararaatuma jira. Dararaa fi gochoota kanneessaanii kan akka duguggaa sanyii gudeeddaa abbaa filmaa abbaa filtana. Haadhaa fi intala wal biratti qabanii ajjeesuun tarkaanfiilee hamaa irratti raawwachuun qaluun ajjeesuun qabeenya namaa barbadeessuu mana namaa saamuu qotee bultoota hedduu ijummaa keessatti kuffisanii tarkaanfiilee hamaa irratti kan fudhachaa jiranidha. Kanumaan wal qabatee uummanni lixa Oromiyaa darara hamaa jala yookiis immoo ukkaanfamuu hin malle keessatti kufee jira jechuudha. Kanarratti egaa uummanni Oromoo guutuulee Oromiyaa keessaatii kanallee irratti ilaaluu hin qabu ture. Onoota mara keessaatii konyaa Oromiyaa keessatti argaman keessaatii yeroo uummanni Oromoo dirmatee waan lixa Oromiyaa kana irratti raawwachaa jiru kana irraa hirmaatee yookiis immoo wajjin rakkatee yoo duute wajjin biyee sagalee dhageessee fi uummata kana hojjechaa hin malle kana jalaatii hirmatee fi baatu. Bareedaadha. Dhumarratti qabxii tokko kaaseen xumura innis maali? Duguggaa sanyii hamaa har'a kutaalee Oromiyaa gara lixaa kanatti giddugaleessatti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsiif Baaleedhaa dhiyeenya jalqabe haa ta'u malee akkasumas kibba Oromiyaa godina Gujii Booranaa keessatti raawwataa jiru.
Dhiyeenya kana akkuma waliigalaatti guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa jiru kanaaf sababa kan ta'e hayyoota warri jedhaman xiinxaltoota siyaasaa warri jedhamanii hawaasa Oromoo burjaajessuu isaaniiti galma qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa wallaalchisuu isaaniiti yeroo hawaasni Oromoo gabrummaa hamtuutti deemaa jirutti bilisoomteetta jechuu isaaniiti yeroo Oromoo hidhannoon barbaachisutti faashinniin qawwee darbeera hiikkadhu jechuu isaaniitu Oromoo kanaan ga'e warra jedhantu jira isa kanatti mitti qooddattate dabalataan. Kana hundumaaf kan saaxilamoo tokko galma qabsoo bilisummaa Oromoo wallaaluu waan ta'eef har'a isin maal argamsiisuuf qabsaa jirtu? Wooboon maal argamsiisuuf qabsaa jira? Isin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo maal argamsiisuuf qabsaa jirtu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Impaayera Itiyoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha? Kanarratti yaada kennuu kennii hangama koon asuma irratti hangaaffii koo xumuraa. Akkuma beekamu waggoottan sadan lammaan darbanii qeerroon bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti mootummaa gabroonfataa waggaa 27 gabroomse ibsanii jabaatanii ajjeefamanii wareegamanii tokkotti ni yaadatama. Kanaan kan wal qabatu hayyoonnii fi hangafoonni ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo hedduu isaanii dogoggora hamaa keessa bu'uudhaan yeroo itti hidhannoon nu barbaachisu yeroo itti uummatni Oromoo kanillee martillee eenyullee daa'imnillee guddaattillaan eeggatamuutii yeroo itti hidhachuu maletti hidhannoo irraa hiikuudhaan waraana bilisummaa Oromoo kaan isaanii goolchanii qeerroo bilisummaa Oromoo kaan isaanii goolchanii ogeessa hayyoota fakkaachuudhaaniti biliifamne irra sa'aatii kanatti hidhannoon nu barbaachisu qabsaa'uun nu barbaachisu kana booda qabsoo xumurre irraa guddina biyyattiitiif yookiis immoo guddina magaalotaa Oromiyaatiifis dharraan malee gabrummaa jalaa ba'anii irra yeroo itti jedhanii goonfamanii fi yeroo itti akkas jedhanii hawaasallee qeerroollee goolchanii bakka lamatti gargar jirantu ture. Kun ammoo dogoggora hamaa keessatti nu tuffisee gabrummaa isa hangafatti waan nu cabsee jiru yeroon amma keessa jirru yeroo itti qeerroon bilisummaa Oromoo hundillee hidhatudha. Yeroo itti uummatni Oromoo kamillee hidhatudha. Yeroo nuti amma keessa jirru waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'anii yeroo itti gabrummaa hamaa kana kutisanii fi yeroo itti gabrummaa hamaa kana hundeetti kutanii ijoolleen Oromoo kamillee hidhattee bakka jirtu kaatee bakka jirtu wal waamtee dhaabbattee zooniilee mara keessaa ba'aa fi lixa Oromiyaa kaabaa fi kibba Oromiyaa giddu galatti eenyullee hidhannoo barbaachisaa ta'ee fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin socho'ee waraana bilisummaa Oromoo irraatti sagalee fudhatee waraana bilisummaa Oromoo irraatti qajeelcha fudhatee yeroo itti qabsoo hidhannoo jabeessuuf yeroo itti qabsoo hidhannoo itti galu ta'uu qaban jedha. Nutis akka qeerroo bilisummaa Oromootti akka waraana bilisummaa Oromootti akka abbaa torbeetti gochooti nuti gochuuf jirru tarkaanfilee nuti fudhachaa jirru qabsoo nuti keessa jirru qabsoo walabummaa Oromiyaatii fi biyya Oromiyaa walaboomte dhaabuuf ijaaruu gadi fageessinee bilisummaa Oromoo mirkaneessinu ta'a jedha. Kan maayisarratti san dhageessifne duguuggaa sanyii qindaawaa godina Wallagga Ba'aa keessatti humnoota akka akkaan Oromoota irratti gaggeeffamaa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa arganne isin dhageessifneedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaadhaa mudataa jiran addatti tarkaanfilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaan fudhatamaa jiranii fi lola duguuggaa sanyii fi mancaafama qabeenyaa kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti hawaasa Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jirus qoratuuf gara godina Wallootti bilbiluun waan Oromticha Walloo tokkorraa odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneera. Isin dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaataniif horaa bulaa isiniin jecha kanarraa maratti obbaafneerra hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.